malleen haa godhaati dhiyoodhum kana sirna dofiisirratti wallolan waan baawwannin tokko phaaphaasiin tokko jedhe sammuu koo keessa jira. Kana itti yaadaniit itti mari'ataniit godhanii dabsiraachiin qooma hallaqni jedhe televezyiinii keessan taa'ee ilaala. Kana itti mari'ataniit hojjetan sirna dofiisiniiti Oromoo dhaabatu jennaan Tigreen innaa dhaabbatu abbaan biraan naa dhaabbatu hin dubban sirna dofiisii Tigraay qaba. Ammataa isaanii Amaarri qaba abbaan ta'e qaba kan Oromiyaa dhaabatu innaa jedhan uu jedhanii jiraachuu hin dandeenyu jedhanii maraatan maaliif asii akka sa'a ilmuu nurraa ilmatu asii akka sa'a ilmuu nu gowwoomsanii ammallee nurraa ilmu in ilmu ammallee namum keenya qabeenya keenya nyaatu nutti mul'atu malee qabeenya keenya saamu. Namichi sirna dofiisii Itoophiyaa bulchu Dr. Abiy amma isaan nyaatu mindaa. Yeroo tokko phaaphaasii tokkotu nama wayyaa osoo ofiisaan dhagaye xiilaan kan kadhatan kan daandiirra akka kadhattuutti galiin ishiin galchitu godinni tokko danda'ee hin galchu galiin kadhattuun xiilaadhaan kadhattu galchitu. Nuti ennaa chiixannonnaa namni keenya ennaa chiixatu ennaa waa keessa buusu waan xinnootti fakkaata waan kadhattuu akkanuma waan kadhaa wayiitti fakkaata. Inni akka Oromiyaa kanatti sassaabame yoo galu jireenya isaanii umurii isaanii dheeressa. Umurii isaanii qofa miti immoo ittiin nurratti hojjetu deebi'anii. Har'allee ittiin nurratti hojjechaa jiru numa keessa jiru sin quban qabdan malee har'allee akka Oromoon namummaa isaa dhabu warri tattaafatan jiru. Tattaafatan jiru isa kam kumaatama miliyeenaan amma mataan isaan dhukkubutti kan nu cabsuudhaaf ammallee afaan kun bari isaaniif dhibeedhaan afaan keenya naasa'uun kun isaaniif waraana. Kanaafuu ammallee daa'ima mandara jiran nama olii gadee hirkatu kan oddoo jirutti gorsinee akka of baru godhuudha. Gara keenyatti akka deebi'u, gara amantaa isaatiitti akka deebi'u, gara aadaa isaatiitti akka deebi'u. Aadaan Oromoo gadaadha. Oromoon gadaadhaan bulu. Aadaa biraan qabu. Ati maaliin Oromoo? Aadaan kee maaliin hin beeku? Dubbatameera dura. Ati maaliin Oromoo? Amantaan kee maaliin? Amantaa warra biraati mata. Akkuma jedhan abbaa lama lakkaa yoo jedhan hin lakkaa'u. Aadaa Oromoon beeku, safuu Oromoon beeku, garuu maqaan isaa Oromoo. Gadaan qabatu. Dhugaani. Waan foorjidii wayiin argaa jira. Waan foorjidii wayii. Mana murtii aadaa jedhan. Seerri mana murtii aadaa akka nuti beeknutti aadaadhaan taa'ee safuudhaan nama raarsa. Namni achirra taa'u nama safuudhaan nama gadaa qabate. Nama gadaa qabatee of kalee waan gadaarratti ciniintu daban dubbatu daban hojjedhu jettee okkotee siilettii keessatti foon ciinceessanii wanti qammasa wayii jira. Nama akkasiiti namni aadaan nama araarsu namni safuu namaa dubbatu. Har'a garuu abbaa ta'etu mana murtii aadaa ta'a. Waa'ee gadaan beeku waan aadaan beeku eenyu akka ta'e yookaan namichi yookaan Tigreedha yookaan Amaara yookaan Uraageedha waa'ee gadaayyuu quban qabu garuu mana murtii aadaa ta'a. Kuni gamaa ta'a miti gizee baay'ee hin gaafannaa sirna ijaaraa jirra malee kana qulqulleessinee ganaatti deemnaa jiru. Haa ta'u inni haa ta'u fuuldurumattu namni keenya akkam borcamu jabaannee odduma jirrutti namnumta mana dubbatu nama keessaa dhabame boru waa'een Oromoo kun hin irraanfatama. Amma warra caanciliisaa warra waa hubate warra waa beeku warra waa duraan abbaarraa akaakayyuurraa waa dhaga'ee taasaa malee amma daa'imni amma dhalatu kun oonumarraa oon abbaa ta'erraa kunarra kana fudhatan malee harkaa bade. Kanaafuu ammas akka nu harkaan banne Waaqayyo nu harkaan balleessini dhugaan jiru isa kana waan ta'eef damni Oromoon sinumaa daban beeku. Oromoon qulqulluudha nama laachuu nama baasuu nama ofitti qabuu wajjin buluu ofitti qabuu wajjin buluun immoo sababa nutti fira fakkaatee nu miidhaa jira. Kanuma keenya nyaateen nu miidhaa jira. Kanaaf aadaan keenya